قبنا ما عبادك رت استقامة قدوة ربنا تاسس ربنا فتقبل ربي يريكنا نهامارو استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم نما قال رمضاناتين عتقي رسول ربي جلن كسبوا ربنا واتاسس نما جهنم راتكم ربنا واتاسس نهي سبوتي كينيا هاروتي كينيا مالتي كينيا مسلمات هندم رب جهنم ربنا واتق فتنة دنيا كان ربنا جانوها باس عالم فتنا ما جنتو كان كيسنا من غارن كيسور وفل ربنا واتاسس بلان جباسات جرا موقتين كيسير ورانا جباسات تبويرا سبب إيراني في ورقيدو كبن والفتوداني بيوني عربا أرقل في دبني جولم بيجتنا أشجيران ودنون mana keessa bakkeetti baqatanii iyyaa jiran sodaachisaa ta'e biyyoon dinu biyya Sacuudiittis waa darbatteeti naannoo nadaadii rukutteetti biyya Bahraynii gubdeetti Kuwaitii rukutteetti Imaaraatii rukutteetti isinti faranjii wajjin dhaabatee akkana nu godha jechuudhaaf warra faranjii achi kaa'atanii jiran duula achi kaa'atanii jiran sana aarsuu kan hojjedhe jettee warra faranjii si rukuteef Israa'eliin isa si rukute dhiiftee biyya Arabaa Azabaayitti kanaaf egaa namoonni musaafirummaa irra jiranus inni biyya keessa jiru iyyuu akkaataa dhabeera inni musaafirummaa jiru immoo cinqii irra jira cinqii kana keessa rabbi nu haa baasu diina islaamaa rabbi walitti jara haa deebisu kamiin jiraatu waan nu toluun qabanu shi'aan shi'aa raafidaa jedhamtuudha warra kufrii baatee faranjoomee israa'ilomee jiru kana caalii ummata islaamaa hamaati jedhu kanaafuu rabbiin giidoo jaraa cabsuun gara jaraatiinis giidoon jaraa cabuun nu hin ni'maadha warri jara cabses kanuma akka jaraa ta'uun akkuma kanas immoo rabbiin waliin jara cabsuun ummata daciifa kana nasriidha laakiin ummata daciifa kana fudhannee deemna jedhanii walakkaatti tumuun jira rabbi nurraa haa qabu yaa rabbi nurraa deebis yaa rabbi nurraa deebis dubbii waan bahrii gamaa duwwaa seetanii sillaan jedhina waan bahrii gama naatti sirrarraa caalamni duniyaa walitti rarra'eera waan walitti rarra'ee jiru kanaaf biyyoonni biyya Arabaati wajjin jiran fakkiidha adda Imaaraat Dubaay warra jedhamu kana jechuudha Imaaraat jechuun biyya 6-7 walitti qabamee ijaarame biyya tokko ta'e ayyariin akkan sochoonee dhowwiteetti volkaanaan rukutama jechuudha biyyoonni akkasii immoo biyya keenya walitti hidhata qabu Sacuudiinis hidhata qaba Dubaay Imaaraat hidhata qaba akka dawlaatti gaa wajjin jiraata yeroo akka mootummaan Israa'eliinis walitti hidhata qaba warra Israa'elii walitti hidhata qabu anaa diinuma hamman daddeen dhumattuu qoraattii koo akkuma daddeen an facaasa hidhaate jechuudha kanaafuu biyya Arabaas biyyuma laa ilaaha illallah Muhammadu Rasuulullah jedhe dogongorri jiraatus akkaataa jireenya jiraa dogongora jiraadha mataa ofiitiin ulamaa ofiitiin wal beeku jarrini akkatti deemaa jiranu jaratu beeka jarri zim jedhanii ilaalanii otoo Falastiin akkana rukutamuu jennaan rabbi jara rukute jedheetuma warrumaa Sacuudii kanas rukutamuu jara warri gammadu jira gizeenoo akkasitti dubbannee shi'aan garan qabdu raafidaan aduwwiidha Israa'elii irraa gizee jennu jarra akkasitti dubbatu kun Israa'elii bitamanii bara jetti geerarootti ifaan uma tokko waan hin beekne harka keessi gizee namni muslimni waan shi'aa beeku kanatti dubbatu shi'aan rukutamu maa jette jedhanii kan dallanuun jira akka jedhe shi'aa ta'an akeeka warra ulamaa sunnaa biratti immoo raafidaan Israa'elii irraa ja'a Ameerikaan irraa ja'a akkana jechuun Ameerikaaniin baroodha Israa'el baroodha nuhii jechuu miti hammeenya wal caalu wal bira qabanii ilaalaniiti eenyarra hammaata ummata islaamaatis jedhamu kana biyyoota amma ibidditti bu'ee azabamaa jiru kana Suuriyaa irratti nama miliyoonii tokko ol namni fixe jara shi'aa kana sunnii warra miliyoonii tokko ijoollee warra sunnaa ilmaan jara sunnaa xiitiin rukutinaa billaan gurra'aa namni jedhe Hasan Nasrallaati la'anahullah rabbi isa barbadeesseera khaaminaayi sama kaleessa du'e jedhaa jiran kana ilmaan sunnaa gurra'aa jedhee kan akka fuulaatti gurraasise Liibiyaa keessatti Suuriyaa keessatti Yamanii keessatti kun amma maafoosii warreedhaan warranni waraana kennee fi lolchiisaa jiru kanaafuu Israa'eliif Ameerikaaniin Falasxiiniin lolanii Falasxiiniin miidhuu jara otuma beekuutii yoo lamaan jarri biyya tokko duwwaa miidhanii akka jarri biyya sana miidhanuuf akka jarri biyya sana tarkaanfiidhuma kana fudhatanu kan hojjete jara kanatti itti dhaabatee dhaqee Falasxiiniin waan gargaaru bira fakkaatanii dhaabatanii diina koo ofitti qabe Falastiin jechuudhaan itti dabaltee Israa'el sana hunda hojjette Israa'el zaalimeedha danuu zallamteetti namni mana wajjin dhumeera sanatu deebi'ee immoo har'a bicuu ta'uu siga waa bicuu akka rukutaman rabbi taasise kana keessatti nu kan kadhannu rabbii keenya bareechine kadhachuu barbaachisa gaffaluu dhiisuu